Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashammar kafuun akkam jirtan hordoftoota kiyya. Kanneen chaanal Afrikaa Samsiin jirtan hordoftan egaa nageenya kiyya bakka jirtan hundatti isin qaqqabu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo har'aa kana keessatti WhatsApp irratti suuraa fi sagalee yeroo namaaf ergitan namni isin ergitaniif sun marraa takka caalaa kan fayyadamuu hin dandeenye yookiin ammoo suuraa yoo ta'e marraa takka caalaa kan ilaaluu hin dandeenye akkasuma ammoo sagalee isin ergitaniif san jechuudha. Marraa takka caalaa akka inni dhageeffachuu hin dandeenye akkamitti akkasiin taasiftanii itti nama saniif erguu dandeettanis ni garsiisa jechuudha. Egaa kun isin fayyadadhe yaada. Wanni kun iccitii garaagaraa yeroo namaaf ergitanii yookiin ammoo nama tokkoof nama biraatii hin dabarsin jettanii yeroo ergitaniifitti akka namni suni marraa takka qofa dhageeffate yookiin ammoo suuraa san marraa takka qofa laalee nama sana biraa badu osoo isin dileet hin godhin jechuudha. Karaa itti taasiftanii jechuudha. Karaa baay'ee gabaabaadha. App tokkollee isin barbaachisu WhatsApp keessanirra yookiin ammoo isteep mataqa jechuudha. Karaa baay'ee salphaadha. Yeroo sagalee yookiin ammoo suuraa namaaf ergitan isteep tokko qofa jaampii irra utaaltanii durallee isteep tokko osoo hin guutin namaaf ergaa turtan jechuudha. Sanuma akkamitti akkasiin guuttanii erguu dandeettan qofa isinitti agarsiisu jechuudha. Namoonni beektan namoonni hin beekne itti dhiyaadhaa daawwadhaa hiriyoottan keessaniif qooda gaaffii fi yaarii qabdan koomantii irratti naaf katabaasin jedha. Duraan dursitanii maal gootanii warroonni WhatsApp keessan abdeetiin godhin WhatsApp keessan abdeet godhutu isinirra jiraataa jechuudha. Erga WhatsApp keessan abdeet gootanii xumurtanii yookiin ammoo haaromfattanii xumurtanii booda maal gootu kallattiidhuma WhatsApp keessan ni galtu. Sana booda nama erguu fi barbaadan yookiin ammoo nama suuraa yookiin ammoo sagalee erguu fi barbaadan sana irra ni galtu. Yookiin ammoo nama wajjin chat gootanii sanirra ni galtu jechuudha. Ergaltanii booda sagalee erguuf yoo barbaadan sagalee haala kanatti waraabuu eegaltu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunoo ani amma sagalee kana waraabee xumuree jira yookiin ammoo nama salaamata gaafadhe xumuree jira jechuudha. Maal godhaa erga waraabdanii xumurtanii erguudhaaf qophootanii booda maal gootu as bakka sagalee waraabamtee jirtu fuula duratti yookiin ammoo iddoo ergitaniin yookiin ammoo xiyya ergitaniin kana gara gubbaarraan lakkoofsi tokko kan geengoodhaan marfamee jiru yookiin ammoo geengoon itti maramee jiru ni jirti. Lakkoofsan irratti al tokkoof ni cuqaaftu. Lakkoofsan haala kanatti halluu magariisa yookiin ammoo halluu giriina dibdanii kallattiidhumaan haala kanatti ergitu jechuudha. Kun amma sagaleen kun ergamee jira yookiin ammoo WhatsApp kan isa lammaffaa irratti ergee kun asuma jira. Meeseejiin kun barraatti natti gadi bu'ee jira jechuudha. Haala kanatti sagalee ergitan namni sun yoo bane sagaleen sun banamuu isinitti agarsiisa yookiin ammoo ooppiin jedha. Nama san biratti ooppiin jedha. Sana booda lammaffaa irra deebi'ee banuu hin danda'u jechuudha. Erga takka banee booda inni biraa immoo suuraadha. Suuraa erguudhaaf maal gootu kallattiidhumaan mallattoo gaalarii yookiin ammoo yoo barbaadan kaameraa irrattis cuqaasuu ni dandeettu. Sana booda al tokko irratti cuqaasa. Sana booda suuraa gaalarii keessaa qabu tokko haala kanatti filadhaa jechuudha. Erga filadhee booda yookiin ammoo footoo nama saniif erguudhaaf deemu sana haala kanatti erga filadhee irratti cuqaasee booda iddoo kanarratti maal godha akkuma jalqaba yookiin ammoo sagalee gootan sana asirrattis lakkoofsi tokko kan irra maramee jiru kan jechuudha. Al tokko haala kanatti irratti cuqaastu. Sana booda lakkoofsichi halluu aduudhaan yookiin ammoo yoo suuraa ta'e halluu adiidhaan haala kanatti isiniif maramaa dhufa yookiin ammoo guutamee dhufa jechuudha. Sana booda maal gootu kallattiidhumaan send jettuun yookiin ammoo ni ergitu jechuudha. Xiyyeetarra cuqaasuudhaan haala kanatti ergitu jechuudha. Ni agartuu asirratti kan jalqaba ergisuun maal jedha voice jedha. Kan lammaffaa ammoo footoo jedha jechuudha. Mee amma WhatsApp kiyya kan lammaffaa yookiin ammoo kan amma meeseejiin irratti gadi bu'aa jiru kana irra galee suuraa sanis ni agarsiisa jechuudha. Suuraa sanii fi sagalee tanas ni agarsiisa jechuudha. Tole kunooti waa lama ergee lamaan ani ergiyyuu kun asirratti ni agartan jechuudha. Lakkoofsa lamatu jira asirratti lachuu kan naaf bu'ee jira jechuudha. Okay asirratti argaa jirtu kunoo irra galee jira. Maal jedha voice message sent to view once jedha. Sagaleen kuni kan ergame yeroo takka qofa
akka ilaalamu jechuudha yookiin marraa tokkoof akka dhaggeeffatamutti argamee jira jechuudha. Fakkeenyaaf irratti cuwaasa sana booda ookee jedhaanii sana booda deebi'ee maal godhaa sagalee kana ni dhaggeeffadha jechuudha. Waraabuu eegaltu jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Kuno sagalee kana erga halkanitti dhaggeeffadhee kuno lammaffaa maal jedha oopin jedha deebi'ee banuu hin danda'u jechuudha. Amma suuraa isin agarsiisa. Kuno suuraan isa kana laalii amma xumuree jira jechuudha. Keessaa baya kuno amma lammaffaa deebi'ee banuu hin danda'u jechuudha. Haala kanatti WhatsApp irratti sagalee fi suuraa yeroo namaaf ergitan akka namni yeroo tokko caala deebi'ee ilaaluu hin dandeenyetti haala kanaan namaaf ergitu jechuudha.